USA marii Islaamabaad jalqabuun dura qabeenya Iraan ugguramee ture akka haal dureetti gadhiisuuf walii galuun nagahame. Kunis Iraaniif injifannoo jalqabaa mariin argatte ta'uun ibsameera. Hizbullaan buufata humna waraanaa Israa'el rukutuu beeksise. Gama biraan haleellaa Israa'el gamoo mootummaa irratti raawwatteen qondaalonni Libaanos hedduun ajjeefamuun gabaafameera. Waraana hamaa guyyoota 40 booda guyyaa irraa dooniiwwan waraanaa Ameerikaa 2 Strait of Hormuz keessa darbuun gabaafameera. Iraan USA waliin mari'achaa yeroo jirtutti waan dhufuu danda'u hundaaf qophaa'uu ishee beeksiste. Pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron dhukaasa dhaabuu Iraan irratti pireezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin dubbachuu himaniiru. Marii kanaanis Libaanos dhukaasa dhaabuu keessatti hammatamuu ishee mirkaneessaniiru. Ameerikaan marii Islaamabaad dura haal duree kan ta'e qabeenya Iraan Qaataarii fi baankota biyya alaa keessatti qabamee ture gadhiisuuf walii galuun nagahame. Reuters madda olaanaa Iraan wabeeffachuun akka ibsetti Ameerikaan qabeenya Iraan Qaataarii fi baankota biyya alaa biroo keessatti qabamee ture gadhiisuuf walii galteetti. Tarkaanfiin kunis marii Islaamabaadiif mallattoo cimaa ta'uun galmaa'eera. Ameerikaan dhimma qabeenya gadhiisuu irratti yaada kan kennite ta'uu baattus dhaabbanni oduu Reuters qondaalota USA wabeeffachuun akka gabaasetti qabeenya kana gadhiisuun kallattiin nageenya Strait of Hormuz keessa darbuu mirkaneessuu wajjin kan wal qabatu ta'uu ibseera. Kunis marii kana keessatti dhimma ijoo ta'e jedhamee eegama. Akkasumas akka riippoortarri IRB jedhutti qondaalonni Ameerikaa gaafii Iraan qabeenya ishee uggurame akka gadhiifamu dhiyeessite irratti walii galaniiru. Yaa ta'u malee qabeenyi Iraan hiikamuu ilaalchisee haga ammaatti mirkaneessi ofiisaa yookiin guutumatti mirkanaa'e hin baane jedhameera. Hizbullaan buufata humna waraanaa Israa'el rukutuu beeksise. Akka ibsa gareen diddaa kun baasetti loltoonni Hizbullaa bu'uuraalee humna Israa'el kan qubsuma Adamaat keessatti argamu irratti xiyyeeffachuun kallattiin dambalii rookeettii dhukaasaniiru. Haleellaa adda ta'een gareen kun tuuta diroonii haleellaa loltoota Israa'elii fi konkolaattota waraanaa qubsuma kaabamee tulaatti walitti qabaman irratti kallattiin rukuttaa taasiseera jechuun Royaa Niwus gabaaseera. Gareen diddaa kun hojiiwwan tooftaa addaa magaalota daangaa Libaanos keessatti raawwatamanis bal'inaan ibseera. Loltoonni taankii Israa'el markaabaa kan tulluu Alwaadiyaa irratti argamu irratti misaayila qajeelfama qabuu fi diroonii fayyadamuun rukutuu himeera. Gama biraan haleellaa Israa'el gamoo mootummaa irratti raawwatteen qondaalonni Libaanos hedduun ajjeefamuun gabaafameera. Haleellaa qilleensaa Israa'el gamoo mootummaa kibba Libaanos Nabaatiyyeetti argamu irratti raawwatteen yoo xiqqaateen miseensonni dhaabbata nageenyaa mootummaa biyyattii 13 ajjeefamuu aangoonni Libaanos beeksisaniiru. Haleellaan kun kan raawwatame erga ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun kallattiin Libaanos waliin marii akka taasifamu ajajee boodas ta'uun himameera. Kana malees humni waraanaa Israa'el sa'aatii 24 darbe keessatti tarsiimoowwan Hizbullaa 250 ol haleeluu beeksiseera. Waraana hamaa guyyoota 40 booda guyyaa irraa dooniiwwan waraanaa Ameerikaa 2 Strait of Hormuz keessa darbuun gabaafame. Doonii waraanaa Ameerikaa 2 Strait of Hormuz keessa darbuun isaanii kan himame yoo ta'u, erga waraanni Iraan waliin taasifamu jalqabee booda qaxxaamurri akkasii isa jalqabaa ta'uun himameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa irraa Ameerikaan daandii bishaanii tarsiimoo kana qulqulleessuu eegalteetti jechuun ibsaniiru. Dooniiwwan humna galaanaa Ameerikaa misaayila qajeelfame balleessuun beekaman kunneen rakkoo tokko malee karaa qarqara galaana kanaa darbuun isaanii The Wall Street Journal qondaalota Ameerikaa 3 wabeeffachuun gabaaseera. Iraan USA waliin mari'achaa yeroo jirtutti waan dhufuu danda'u hundaaf qophaa'uu ishee beeksiste. Itti aanaan ministeera Haajii Alaa fi dhimma seeraa Iraan Kaazim Garbaabadii guyyaa irraa akka jedhanitti Iraan marii Ameerikaa waliin taasiftu keessatti haalawwan hundaaf guutumatti qophaa'uu ishee ibsaniiru. Marii Paakistaan giddu galeessa godhatee gaggeeffamaa jiru cinaatti haasawaa kan taasisan Garbaabadiin mariin ammaa kun marsaa kanaan duraarra garaagarummaa guddaa kan qabu ta'uu himaniiru. Keessumaa ejjennoon tarsiimoo Iraan guddachuu fi marii darbeerraa barumsa argatteerraa kan ka'e ta'uu ibsaniiru.
Miseensi jiila Iraan garbaadaadhiin jijjiiramni daayinaamiksii marii kana muuxannoo seenaa Iraan USA waliin qabduun kan wal qabatu ta'uu ibsuun kunis akkaataa gowwoomsaa fi waadaa cabsuun kan mallatteeffame ta'uu ibsaniiru. Dippiloomatiin olaanaa Iraan kun dabaluun marsaan kun bu'uuraalee darban irra deebi'anii qofa osoo hin taane caalatti ofitti amanamummaa fi fedhii irratti kan xiyyeeffate bakka bu'a jechuun cimsanii dubbataniiru. Pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron dhukaasa dhaabuu Iraan irratti pireezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdogan waliin mari'achuu isaanii dubbataniiru. Marii kanaanis Libaanos dhukaasa dhaabuu keessatti hammatamuu ishee mirkaneessaniiru. Pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron guyyaa har'aa akka jedhanitti marii dhukaasa dhaabuu Iraanii fi haala Yuukireen irratti pireezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdogan waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Jalqaba haala ba'aa giddu galeessaa irratti mari'anne jechuun akkasumas qaamoleen hundi dhukaasa dhaabuu akka kabajaniif dhukaasa dhaabuun Libaanos akka ilaallatu mirkaneessaniiru. Akkasumas qaamoleen hundi bilisummaa karaa doonii Strait of Hormuz keessatti akka kabajan gaafanneerra jechuun furmaata dippiloomaasii cimaa fi waaraa argachuun barbaachisaa ta'uu isaanii ibsaniiru.